Maqaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon Amiin. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoon kan jaalattan Waaqayyoon tolchee kan isin jaalatu maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoositiin akkam yoo nageessanii Amiin. Waaqayyoon abbaan jaalalaa abbaan dhiifamaa akka balleessaa keenyaa akka cubbuu keenyaa ilaalee osoo nutti hin eeggamiin yeroo kanaan kan nu ga'e maqaan isaa kan ulfaate nuuf haa ta'u. Ergamoonni Waaqayyoo, haati Waaqayyoo, wareegamtoonni hundumtuu akka Waaqayyoon kennaa isaanii kenneen maqaan isaanii ol kan jedhee haa ta'u. Egaa guyyaa har'aa hundumtuyyuu hubachuu kan qabu mata duree sadii irratti wajjin haasofna. Inni jalqabaa yoon haasa'u ani waldaa kamirraayyuu bilisaan akka kootitti jechuudha. Waldaa qulqullootas haa ta'u, waldaa duukaa bu'ootas haa ta'u hundumtuu naaf wal qixaadha. Ija ani ittiin ilaalu ija obbolummaati. Waldaa kamiyyuu caalchisee waldaa kam kan jedhu hin jiru na bira. Waldaan tokko yoo dogongore waldicha wajjin hin dogongoru. Kan na sirreessu kitaaba qulqulluu fi sammuu kootidha. Eenyudhaaf illee bitamee hin deemu kana hubachuu qabdu warroonni
FB irratti yeroo baay'ee wal mormu. Ani waggaa 15 Feesbuukii kanarratti barreessuu eegale jechuudha. Kanaaf namoonni na beektan na beektu natti fakkaata. Wanta dhugaa ta'e dhugaan dhugaadhaa, sobni sobaadha. Isatu na ceesisa, isatu gatii na argamsiisa malee nama tokko waan an deeggaruuf waan jibbuuf kan jedhu sun hin jiru nagaa. Abbaan fi abbaa fi haa ta'u. Dhugaan dhugaadhaa, sobni sobaadha. Kanaaf kanammoo eenyu nu barsiise yoo jenne uumaa keenya gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosidha. Dhugaan dhugaadhaa, sobni sobaadhaa jedhanuun jedheera. Nuti immoo ijoollee Waaqayyooti, ijoollee mootichaati. Kanaaf waan dhugaa ta'e irratti wal morminaa, wal qeeqnaa, wal deebisna. Kana jechuun wal jibbuufi miti. Wal deebisuudhaaf bakka ifaan ifatti wajjin yoo dandeenye wajjin marii goona, yoo wal bira jiraanne, yoo immoo hin dandeenye immoo yaadaan wal deebifnaa jechuudha. Kana jechuun isin caala waan beekefillee miti. Waan manni amantaa na barsiiftuu fi waan wangeelli jedhu irratti wal mormu. Waa'ee kitaaba qulqulluu hundi keenyayyuu hubachuu kan qabnu manni amantaa Ortodoksii kitaaba lakkoofsaan 81 fudhatti. Isa bichaallee hin jettu. Ammas kitaaboleen biroo akka jiru ni amanti. Garuu ammaaf kitaaba lakkoofsaan 81 fudhatti manni amantaa Ortodoksii. Warri Protestaantii immoo kitaaba 66 fudhatu. Dhibee warri Kaatolikii 78 fudhatu natti fakkaata. Kanaafiyyuu maaltu garaagarummaa uume kitaabolee kanarratti yoo jennu ilaalcha garaagaraatu ka'uu danda'a. Ammaani ilaalcha san keessaa hin seenu. Irra caalatti garuu wanti hubatamuu qabu kitaaba 66 haa ta'u 81 kitaaba qulqulluudha. Kitaaba qulqulluu jechuun immoo waa'ee sagalee Waaqayyoo kan nutti ibsu abbootiin hafuura qulqulluudhaan ajajamanii kan barreessanidha. Yookiin abbootiin fedhiin foon isaaniitiin osoo hin taane ajaja Waaqayyootiin kan barreessanidha. Yoo ilaalle fakkeenyaaf Museen kitaabolee 5 akka barreesse ibsama. Haa ta'u garuu immoo kitaaboleen biroollee akka Museedhaan akka barraa'anii manni amantaa Ortodoksii ni barsiifti. Ammaaf garuu kitaaba qulqulluu seera uumamaa boqonnaa 1 irratti yoo nu ibsu waa'ee uumamaa dubbata. Museen yeroo sanitti hin turre. Garuu Museen hafuurri Waaqayyoo Musee irra buluudhaan Musee akka meeshaatti fayyadamuudhaan Waaqayyoon kitaabni qulqulluun akka barraa'u, ijoolleen immoo dhaloonni dhalootaan dhufu kitaaba qulqulluu kanatti akka fayyadamu Waaqayyoon godhe jechuudha. Kun immoo eeyyama Waaqayyootiin ta'e. Kanaafiyyuu waan Waaqayyoon ergaa isaa ijoollee isaatitti erguudhaaf taasise sana hiikaa biraa kennina yoo ta'e immoo kuni balaa guddaadha jechuudha. Kuni balaa guddaadha. Kanaafiyyuu akka addunyaatti waldaan tokko ijaaramee waldaan kitaaba qulqulluu akka jiru beekamaadha. Itoophiyaanis bara 1917tti waldaa macaafa qulqulluu jedhamu waldaa amantoota hunda keessaa amantaa warra kiristaana jedhame keessaa walitti qabamee hundeessitee kitaabolee baay'ee maxxansaa hiikaa akka turte beekamaadha. Kanaafiyyuu kitaaboleen kun maxxanfamuudhaaf waldaaleen hundi isaatiyyuu irratti walii galee hiikaa isaati irratti kitaaba maxxanfamuudha. Amma rakkoo guddaan maaltu rakkoo guddaa kana fide yoo jenne hanqinnuma mana keenya keessa jirudha. Mana keenya yoo isin jedhu hanqinnuma hooggantoota amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessa jirudha. Akka walitti qabaanii waldaa macaafa qulqulluu jedhanitti kitaabni qulqulluun yeroo jalqabaatiif nama
onismoosis nama jedhamuun hiikamee akka ture beekamaadha. Kitaabni yeroo san hiikame akka kitaaba sirrii ta'edha. Achiin booda kitaaboleen baay'een hiikkaan isaa hiikkaa faallaa akka fidaa dhufan hundi keenya iyyuu hin hubanna. Haa ta'u malee harki 90 sirriidha. Harka 10 yookiin wanti ta'utu hiikkaa biraa fide jechuudha. Maalidhaaf hiikkaa isaa fide? Eeyyama maalitiin bahe yoo jennu kitaabni tokko gaafa maxxanfamee bahu waldichi maal godhaa? Waldaan macaafa qulqulluu suni amantaan of danda'ee waldaaleen amantaa macaafa qulqulluu hiikuu waan hin dandeenyeef qarqaarsa adda addaatiin biyyoota adda addaatirraa qarqaarsa godhachuudhaan maashiniinis biyya biraa jira waan ta'eef biyyoota sanitti erga maxxanfameen boodatti biyya keessatti raabsama. Kana gochuun dura garuu waldichi manneen amantaa hundaaf xalayaa akka barreessu waldaan macaafa qulqulluu hoogganaan ni ibsa jechuudha. Yeroo sanitti garuu manni amantaa ortodoksii waa'ee afaan Oromoo irratti yaanni ilaalchi dhibee ta'e yookiin akka afaan kun hin barbaachifneetti warroonni yaadan yeroo sanitti waan jiraniif waraqaa achi barreeffame saniif deebii laanne. Itti dhaqanii qaama dhimmi kun ilaalu nama waa'ee afaan Oromiffaa haala sirriitti beekee hiikkaan kun sirrii miti akkana ta'uu qaba jedhamee nama mormuu danda'u erguu hin dandeenye. Kanaaf waldichi maal godhee waldaan macaafa qulqulluu kitaabni sun erga qophaa'een boodatti amantoonni kun waan argamaniif kitaabicha raabsee jechuudha. Kanaafiyyuu rakkoo waldichaa osoo hin taane rakkoo mana keenya keessa jiru jechuudha. Kana hubachuu qaba duraan dursee jechuudha. Manni amantaa ortodoksii allama kitaaba afaan Oromiffaatiin hiiktee turte. Inni tokko kitaabuma har'a warri Pirootestaantii fayyadaman kana suuqiiwwan amantaa ortodoksiitti waggoota baay'eedhaaf gurguramaa kan ture jechuudha. Manuma kitaaba keenya jechuudhaan kitaabni kun osoo bakka adda addaatti dogongorri keessa jiru osoo hin hubatin kitaabni kun raabsamee uummata biras ga'ee ture. Namoonni bitattanis hin beektu. Ani qaaman suuqii mana amantaa ortodoksii dhaqee kitaaba Amaariffaatii fi kitaaba Oromiffaa wal bira qabee akkamitti akkana ta'a? Qaaman mormeen jira hin beeknu naan jedhan. Maaliifuu qaamni gurguruu sun Oromiffa hin beeku. Itti faradamu jechuudha. Kun hanqinni mana keenya keessa jiru jenneetu haa fudhannu. Hanqinni baay'een waan jiruuf jechuudha. Isa dhugaa irratti dhugaa haa jennu waan ta'eef jechuudha. Achiin booda immoo kitaabni biraa afaan Oromiffaa ta'ee Amaariffaan kana jechuun afaan Oromiffaatiin dubbata garuu qubee Amaariffaatiin hiikamee ture. Birri miiliyoona baay'een itti bahee jechuudha. Kana maaliidhaaf hiikame yoo jennu immoo warra Amaariffa dubbatu santu ofii isaaniitiin mijeeffatanii jechuudha. Uummataaf osoo hin taane ofii isaaniitiin mijeeffatanii hiikkatanii jechuudha kitaabicha. Kunis namoota muraasa harka ga'ee hin kufee jechuudha. Kun amma al-sadaffaadha. Manni amantaa ortodoksii irratti argamtee kan eebbisiifte jechuudha. Amma kitaaba kanaan mormii kaase. Kitaaba kanarratti mormiin ka'an akka jiratti ta'ee wanti nama mufachiisuu kallattii mormii ittiin ka'edha. Kitaabni dogongora yoo qabaate hiikka irratti dogongora yoo jiraate kitaabuma duraa yoo ta'e eebbaaf hin dhiyaatu ture. Maaliifuu kitaabni duraa bahee ture waan jechuudha. Kitaaba waggaa 15 jedhameera kitaabni kun kan hiikkame. Kana jechuun manni amantaa ortodoksii illee harka keessa qabdi jechuudha. Irratti argamteerti. Kanaaf boru hiikkaan isaallee dogongora yoo qabaate kan itti gaafatamuu qabu eenyudha? Mana amantaa ortodoksiiti jechuudha. Maaliifuu irratti argamteerti. Inni biraa immoo waggaa 15dhaaf akka turedha.
Ani kallattiidhaan bilbilee mirkaneeffadheen ture. Kanaaf kitaabni kun erga abboonni mana amantaa Ortodoksii irratti argamanii erga ta'anitti waggaa 15dhaaf qaamni dhimmi ilaalu waldicha wajjin hojjetee qaamonni warra Pirotestaantillee warra Kaatolikillee irratti argamanii maxxanfamee jira jechuudha. Kitaaba maxxanfame kana immoo nuti mormuudhaaf aangoo hin qabnu jechuudha. Aangoo kan qabu qulqullicha Sinoodosiidha jechuudha. Qulqulluun Sinoodos kitaabni kun nan laallata jedhee erga kitaaba kana baaseen boodatti nuti mormuu hin dandeenyudha. Doongoras yoo qabaate kan itti gaafatamuu qabu qulqulluu Sinoodosii malee qaama dhuunfatee miti. Maaliifuu mirkaneeffatee rakaa qulqulluun Sinoodosii jechuudha. Kanaafiyyuu qaamonni kitaabni kun nun ilaallatu jedhanii maaliif jedhan kan jedhu hubatamuu qaba. Qaamonni kun warroota kallattii lamaan warra jiranidha. Inni gariin afaan dhiifamaa loqoda Arsiitiin waan barreeffame morman. Dhugaa walitti himna waan ta'eef. Maaliifuu loqoda hawaasa Arsiitiin barreeffamee jedhu argitanii jiraattan yoo ta'e xalayicha irratti jechuudha. Akkamitti loqoda keenyan hin barreeffamne warra jedhamtu immoo mormii kaasee jechuudha. Ani amma isa kanaan barreeffamuu qabaa, isa kanaan barreeffamuu dhimma gootii miti. Dhimmi koo afaan Oromiffaatiin barraa'ee hin barreeffamne. Kitaaba hiikaa mana amantaa eeggatee abboonni kan itti walii galanii afaan Gi'iziitiin isa barraa'e. Amaariffaan isa barraa'anii osoo waliif faalleessin hiikamee jiraadha malee afaan loqoda Wallaggaatiin barreeffame, Arsiitiin barreeffame, Gujiitiin barreeffame suni afaan waalteffamuu qaba. Afaan Oromiffaa miidiyaa adda irratti waalteffamaa jira. Anam akkaataan uummanni Wallaggaa itti haasa'uu nan danda'a. Amma nuti fakkeenyaaf galchee jenna. Isaan gashee jenna. Amma natti ON jedhaan. Isaan bulluqa jedhu. Isnatti bulluqa jedhu. Amma isaan maddii jedhu. Yes maddii koo taa'i. Ana cinaa taa'i jennu immoo jechuudha nuti. Keessattuyyuu kan Arsiitii fi inni Shawaa wal fakkaata. Maaliifuu harki caalaan uummanni Tuulamaa Arsii fi Baalee keessa faca'ee waan jiruuf baay'ee waliif faalleessu. Yoo ta'e illee uummata Gujii fi uummata Wallaggaatiin illee miidiyaa irratti inni kan kaanii barachaa jira. Oma rakkoon hin jiru. Kun immoo hedduu wanta baay'ee illee miti. Wanta muraasa irratti wanta hin ta'an jechuudha. Kanaafiyyuu namoonni ilaalcha fooniiti jechuun warri natti fakkaata garuu dhiifama naa godhaa ta'u afaan yookiin loqoda Arsiitiin maaliif barreeffame kan jedhu irraan warroonni ka'an jiru. Dhugaadha waalteffamee afaan waliinuu galchuun barreeffamuu qabaa ture. Erga ta'ee hoo fudhannee isa dhufu irratti fooyyessuu qabna malee kitaabni kun bakka nun bu'u jennee miidiyaa irratti dubbachuun an akka kootitti yaadaan akka kootitti naaf hin ta'u. Kuni dhaloota maal gochuuta kuffisuuta. Kun jechuudha. Maaliifuu kitaabni kun gaafa maxxanfamee birrii guddaatu itti ba'ee yoo namni bitatu dhabame kitaabni biraa maaliif nu barbaachisa? Kanaaf kitaabni yoo rakkoo qabaate hin argine nuti ammallee kitaabni rakkoo qabaachuu danda'a. Hiikaa irratti hin beeku sana binneen laalla isa. Wajjuma miidiyaa irratti wajjin haasofna jechuudha. Baafnee kitaabicha isa wajjin. Maaliifuu iddoo rakkoo qabu waan beekamuuf jechuudha. Homaa wanti hedduu dhumatti fakkaatu. Kanaan haa hubatamu. Inni biraa immoo kitaabni Laakkoo 81 kan Ortodoksii kitaaba 15
isa kanatti ni dabalamaa jechuudha. Akkan odeeffannoo qabutti akka waldaan macaafa qulqulluu akka dubbatuttis eegalee jiraadha. Kun waggaa 10 hanga waggaa 15 fudhataa jedhamee jira. Amma nuti hanga waggaa 15 osoo kitaaba hiikaa wajjin rakkannu yoo teenye wayyamoo kitaaba 66 kana fudhannee kitaaba isa eeggachuu wayya. Advanteejii fi disadvanteejii ilaaluun barbaachisaa jechuudha. Kanaaf waan hunda isaatiiyyuu akka jibbiinsaatti osoo hin taane akka amantiin keenya nu ajajutti osoo deemnee baay'ee natti tola. Ani eenyullee deeggareetii miti. Eenyullee akkuma isiniin jedhe jechuudha. Haala saniin haa hubatamu waa'een kitaaba qulqulluu jechuudha. Kitaabni qulqulluun eebbifameera, eebbifamee jira. Inni biraa inni ijoon wanti hubatamuu qabu kitaabni qulqulluun Ortodoksii, Pirootestaantii, Kaatolikii jedhamu hin jiru. Kitaabni qulqulluun kan kiristaanotaati, warra kiristaana jedhan, warra Iyesuus Kiristoositti amane hundasaa kan walii galchuudha. Waldaan macaafa qulqulluu wanti hundeeffameef iyyuu inni ijoon isa kanaan. Eshi akkas yoo ta'e amantiin tokko akka barbaaddetti hiikkata gaafa ta'e maaltu dhufaa deema boodatti? Ortodoksiin akka isaa barbaaddetti deebi'ee warra Pirootestaantii illee akka isaanii barbaaddetti warri Kaatolikii illee akkasuma hin ta'u wanti akkasii. Wanti akkasii. Ani Ortodoksiin of dandeessee macaafa qulqulluu maxxanfachuu qabdi kan jedhu iyyuu hin fudhadhu. Hanga danda'anii warroota Pirootestaantii haa ta'u Kaatolikii wajjin walii galuudha. Walii galanii kitaabni walii nu galchu. Yeroo sana nutti tola barsiisuudhaaf illee. Ati nama tokko kitaaba qulqulluu fudhattee yookiin warra Pirootestaantii tokko dhattee itti himuudhaaf hin jiru kitaaba Kiriyoos hin jedhamu. Kun maal ta'a walitti bu'iinsa uumaa jechuudha. Kun immoo waan hin taane jechuudha. Kanaaf amma kitaaba 81 Ortodoksiin kan maxxanse irratti ilaalchi garaagaraa akka ka'aa jiru beekamaadha. Hiikkaan inni tokko warroonni kuuwwanii hin fudhannu jechaa jiru. Kana Ortodoksiitu akka barbaaddetti hiikkata jechuudhaan jechuudha. Yoo danda'amee itti gaafatamtoonni amantichaa waldaa macaafa qulqulluu jalatti wal amansiisanii hiikkaawwan adda addaa afaanota isa duriirra isa dhufaniin wal bira qabanii wal sirreessanii hiikuu qabu malee hundi isaatu adda addatti fiiguun kuni rakkoo guddaa fidaa jechuudha. Kana hubachuu qabna. Kana hubannee namoonni akka tasaa immoo yeroo darbe natti muufattanii maqaa Waaqayyootiin dhiifaman isin gaafadha jechuudha. Amala koo beekuu qabdu, baruu qabdu. Ani wanta dhugaa ta'e dhugaan jedha, waan soba ta'e soban jedha. Baqa. Kun amala tokko jechuudha. Kanaafiyyuu akka kallattii biraatiin argaan ture Facebook irratti jechuun warra Abun Henook warra deeggaruu nyaamina warra jiru. Ati deeggaruu kan qabdu dhugaadha. Dhugaan yeroo kamiyyuu dhugaadha. Isatu si ceesisa. Hin deeggariin nama yaada isaa bichaa deeggari. Yoo mormite illee yaada isaa mormi malee nama san hin mormin. Ani qaama kamii wajjin walitti simbu qaama garuu ilaalcha nan morma ammas. Ilaalcha nan morma. Maaliifuu ilaalchi suni dhaloota jaamsa yoo ta'e hin ta'u. Waan nan galle yoo ta'e nan gaafadha jechuudha. Kanaaf haala saniin haa hubatamu. Inni biraa immoo keessattuu iyyuu barsiisonni macaafa qulqulluu jechuudha. Warroonni macaafa qulqulluu osoo kitaaba qulqulluu barsiisuun dura moo deemee
kitaabolee amantaa adda addaa maxxansuun dura osoo dursa baranne. Hubachuutu dursa. Akkasuma warri faarsaa warri baafnullee haa hubannu mee dursa. Amma wal dorgommii keessa seenaa namni tuuzoo sirriitti qabu kitaaba qulqulluu kitaabota maxxansuu isaanii akka fe'etti gurgurata. Inni immoo mallaqa garaagaraa walitti qabatee kitaaba gaarii maxxansee osoo kitaabni isaan gurguramiin hin ta'a kuusaa ta'a jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Nama ilaalaa irraa jechuudha. Kan laaluu qabdu dhugaadha. Borus kan si ceesisu dhugaadha. Anaaf jetteetii miti dhugaa kan jettu. Namni kamiyyuu koomentii kee jalatti yoo barbaadde laayikii hin godhina. Yoo barbaadde hin barreessina. Dhimma hin qabu. Dhimma hin qabu. Waan irraa eegamu gochuudha. Kanaaf namoonni baay'een gandaan ta'uu danda'a, hiriyyummaan ta'uu danda'a, yookiin firummaan ta'uu danda'a, yookiin guyyaa tokko guyyaa lama wajjin nyaataniif ta'uu danda'a. Akkasitti warroon deemu jiru. Sun nun baasu sun waan dhugaa irratti dhugaa jennu wanta soba irratti sobaa jiru. Kana bichaadha wanti hubatamuu qabu jechuudha. Kanaaf kitaaboleen maxxanfamaan jiran kun eenyuudhaan laalamaa jiru? Abbootatu ilaalaa jira? Eenyuun ilaalaa jira? Argaa jira kitaabolee baay'ee? Kitaabolee baay'ee miidiyaa irratti hin baasuufan malee kitaaboleen baay'een wanta nama kofalchiisan jechuudha. Kitaaba Amaariffa dura maxxanfamerraa hiikanii warroonni maxxansanii wantuma muraasa bicha immoo itti dabalanillee godhanillee jiru. Haa ta'u kaayoon garuu mallaqa argachuuf ta'u. Kaayoon kitaabaas haa ta'u yookiin immoo faarfannaas haa ta'u akkamitti dhaloota biraan geenyaadha. Akkamitti wangeela addunyaa irratti lallabnaadha. Malee qarshiidhaaf akka hin taane hubachuu qabna jechuudha. Waaqayyo irraa gatii argachuu yoo barbaanne jechuudha. Inni biraa yeroo baay'eedhaaf gaafii warroota Pirotestaantii wajjin wal morminu keessaa qannoon irratti. Anaaf garuu doogmadha guddaan bakka wanti waliin nu galchuu isarratti doogma irratti. Warri Pirotestaantii illee obboleewwan keenya, warri Kaatoolikii illee obboleewwan keenya isaanis wal hubachiisnaa eessatti deemudha? Mooraa tokko keessatti deebi'u. Hoolota mooraa keessaa baasuudhaaf osoo hin taane mooraa keessatti deebisuudhaaf. Isa san gochuudhaaf immoo wangeela isa duraatti yoo deebine. Wangeela abboonni nu barsiisanitti yoo deebine. Osoo hin baratiin waltajjiirra baanee qaama waltajjiirra jiru san bichaa gammachiisuudhaaf yoo deemna ta'e ni dogongorra hin kufna jechuudha. Isaan keessaa inni tokko waa'ee taabotaati. Namoonni baay'een taabota kaakuu moofaa keessa fidaniiti kaakuu haarawaa keessatti nu barsiisaa turan. Beekna nullee. Beekna. Hundi keessa nu beektu. Taaboon kaakuu moofaa manni kiristaanaa hin qabdu. Kan yeroo baay'ee barreessan turan. Hin fudhatu namni. Hin fudhatu. Kan irraa eegamu dhugaa himuu bicha. Taabonni kaakuu moofaa eessa jira yoo jettan akka seenaatitti Aksum jechuudha. Akka seenaatitti. Aksumuyyuu beeta kiristaanawiiti achitti jira jechuudha. Achiin booda hin jiru. Kanaaf Pirotestaantii hojii waa'ee taabotaati irratti wal mormuun hin barbaachisu jechuudha. Hin qabnu kaa eessaa fuuna. Maaliif kana jetta yoo jettan taabonni maalidha isa jedhu sanii hubachuu barbaachisa. Taabota jechuun tsillaatiin kan keessa taa'udha.
Tsilaatii jechuun immoo abboommiin kurnan kan irratti barreeffamedha. Kan hiikan isaa. Inni sun immoo aarsaan adda addaa dhiyaachaa ture. Aarsaan hoolotaa, aarsaan adda addaa dhiyaatu sun dhiigni adda addaa dhiyaatu suni dhiiga gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos jiraataadhaan bakka bu'eera. Maaliifuu dhiigni uumamtoota ilmaan namaa fayyisuu hin dandeenye. Kanaaf uumaan ofii isaatii aarsaa ta'ee, aarsaa fudhataa ta'ee uumaan isa dhufe jechuudha Kiristoos. Amma nu kan nu bite dhiiga Kiristoos bilisa nu baase malee dhiiga hoolaatii miti. Iddoo garaagaraatti baadiyyaa keessatti gaafa taabonni ba'u dhiiga malee hin galu taabonni jedhanii horii gizee qalanii geettu. Hoolaa fa'aa qala. Suni nyaachuudhaaf tooftaa baafataniidha malee manni amantaa akkas jettee hin barsiisu. Kanaafiyyuu taabonni kaakuu moofaa manni amantaa Ortodoksii hin qabdu jechuudha. Kanaaf hubachuu qabna kana. Abboota gaafadhaa. Abboonni gaafattan immoo abboota kamiidha kan jedhullee adda baafachuun isinirraa eegama jechuudha. Kanaafuu maalidha ree? Har'a manni amantaa Ortodoksii kan isheen qabdu maalidha? Isa jedhutti yoo dhufne inni kaakuu moofaa aarsaan adda addaa kan dhiyaatu yookiin mallattoodhaaf kennan. Uummanni Israa'el biyya Gibsiitii bahanii gaafa biyya waadaa isaaniif seenametti galuudhaaf gaafa jedhanii Musee irratti ka'anii turan. Waaqayyoon garuu ilmaan namaatiif waadaa jiru san argisiisuudhaaf tsillaata yookiin taabota lama kenna. Taabonni lama maaliif kennanii? Isa jedhus isa jalqabaa irratti hariiroo ilmaan namaatii fi Waaqayyo jidduu jiru. Ilmaan namaa abdii akka godhatan, Waaqayyoon akka ilmaan namaa hin daganne booda dhufee isaan akka fayyisuuf abdiidhaan akka eeggataniif ana malee waaqolee biraa hin waaqessinaa jedhe Waaqayyoon. Akkasittis waaqessanis garuu mootummaa Waaqayyoo dhaaluu hin danda'an. Maaliifuu irratti murtaa'ee jira waan ta'eef jechuudha. Inni biraa immoo hariiroo namaa fi nama jidduu jiru. Obboleessa kee akka ofii kee of jaalatutti jaaladhu jechuun hariiroo namaa fi nama jidduu jirutu barbaada. Isa kana hunda isaayyuu immoo Kiristoos dhufeeti maal godhee balleessee jechuudha. Balleessee maal godhee dhiiga isaatiin bilisa nu baasifate. Warra dhiiga isaatiin bilisa baaniiru. Kanaafuu dhiigni gooftaa keenyaa fi foon gooftaa keenya kabajamaa kan ta'e kan irratti qophaa'u maal irratti jechuudha? Taabota yookiin tsilaatii jedhamu irratti jechuudha. Isa irratti immoo maaltu barreeffame yoo jenne akka kaakuu moofaa abboommiiwwan kurnanii miti. Amma kan barraa'e. Kan barraa'e maqaa gooftaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos Alfaa Omeegaa. Isa dhumaa fi jalqabaa fi dhuma hin qabne jiraataa bara baraa kan ta'e Iyyasuus Kiristoos maqaa isaa irratti barraa'e jechuudha. Maaliidhaaf sagannas yoo jenne immoo maqaa Iyyasuus Kiristoosiif saganna jechuudha. Kanas immoo macaafa Filiphis boqonnaa 2:10 irratti kaa'ee jira jechuudha. Eenyuudhaaf sagaduu akka qabnu kaa'amee jira jechuudha. Inni kaakuu moofaa nama 4 baattamee deema. Yoo kana hubachuu barbaaddan seera ba'uu boqonnaa 24, 25, 26 hanga 37tti yoo dubbistan argamuu dandeessu jechuudha. Har'a hoo nama tokkotu baatee deema. Kabajaa Waaqayyootiif jecha, ulfinna Waaqayyootiif jecha malee ilaalcha kaakuu moofaa saniin har'a laaluu hin qabnu jechuudha. Ilaalcha saniin laalla yoo ta'e hin fayyine jechuudha.
hin fayyine jechuudha. Har'a nuti bilisa baaneerra. Dhiiga Kiristoostu dhiyaata jira. Kanaaf haala saniin haa hubannu jechuudha. Haala saniin haa hubannu. Kanaaf Pirotestaantis haa ta'u warroonni kuuwwanis ilaalcha isaanii sirreessanii ilaalcha sirriidhaan hubachuu qabu jechuudha. Yeroo baay'ee wantoonni baay'een jiru. Yoo dhugaa dubbannu hanqinni barumsaa mana amantaa Ortodoksii keessatti manni amantaa Ortodoksii waan hundaan kan guutamtedha. Waaqayyo guutee kenne isheedha. Garuu ijoolleen ishee fudhachuu irratti hanqina qabu. Of tuulummaadhaan deddeebina. Namoonni gariin bakka miraafatti akka yoo beeke ishee yoo shamaddade bakka achiin booda madarakii irratti ba'ee jedha haala saniin deema. Akkasii miti. Abboota waa'ee wangeelaa beekanitti siiqnee haa barannu irraa, haa hubannu irraa, haa beeknu kitaaba qulqulluu. Fakkeenyaaf alkooliin akka waan eeyyamametti namoonni alkooliin sirriidha jedhan. Amma waa'ee kitaabni qulqulluu waa'ee alkoolii tamma haasa'a. Kitaabni qulqulluu waa'ee jireenyaati, waa'ee lubbuuti. Malee waa'een foonirraa dhimma hin qabu. Waa'ee lubbuuti, waa'ee jireenyaati. Ilmaan namaa biyya lafaa kanarra yeroo deddeebi'anitti akkamitti ilma waaqayyootti amananii mootummaa waaqayyoo akka dhaaluu danda'anii duuka bu'oonni waaqayyoos kana nutti lallaban. Isa kana nutti lallabanii, isa kana nutti himan. Isa kana jechuudha kan dhaga'uu qabnu nuti. Malee namni tokko ka'ee waan hin jirre, ragaa hin jirre waan dubbateef bakka inni Ortodoksiidha. Kanaafuu sirriidha jechuu qabna. Dhugaan dhugaadha, sobni sobaadha. Manni amantaa kan barsiiftu akkamitti barsiifti waan jedhu sani duraan dursinee hubachuun dirqama kiristaanaa hundaati jechuudha. Kanaaf taabota kaakumoofaa wanti jedhamu hin jiru jechuudha. Nuti hin qabnu. Kanaaf abboonni garaagaraa hojjechaa jiru. Isa sanii haa hubannu, haala kanaan hubannee haala kanaan yoo deddeebine mootummaa isaa akka dhaaluudhaaf illee maal taana hin badhaafamne jechuudha. Malee nama gammachiisuudhaaf jennee waan hin taane haasofne yoo ta'e hin ta'u. Kanaaf haala saniin haa hubatamu jechuudha. Inni biraa har'aaf kanarratti yoon dhaabe nagaa. Yoon guduufu garuu hundi keessaniyyuu iddoo jirtanitti ilaalcha hammeenyaa keessaa baha. Ilaalcha of tuulummaa keessaa baha. Ilaalcha gandaa keessaa baha. Kuni waaqayyoodhaan adda isin baasa. Ilaalcha bakka. Yaadu qabnu pozitiivili waan hunda isaatiyyuu yaada sirrii haa yaadu. Yaada sirrii ta'e jechuudha. Wangeelatti immoo hin qaana'inaa. Meeqa keenya kitaaba manaa qaba? Kitaaba qulqulluu. Odoon kitaabni qulqulluun afaan Oromiffaatti nuu ba'e parsantii 5 ta'u namni kitaaba qulqulluu bitatu. Maal soomna? Mee har'a macaafoleen adda addaa maxxanfamaa jiru. Meeqa keenyatu bitachaa jira? Har'a faarsaan adda addaa guyyaa guyyaan bahaa jira. Meeqa keenyatu ilaalaa jira? Odoo yuutuubii isaanii kanneen jala ilaallee yetti nama dhibban guutu. Hatamnee hundi keenya jechuudha. Kanaaf haala saniin haa hubannu. Waaqayyoon abbaan jaalalaa, abbaan dhiifamaa, hubannoo fi ogummaa isaa nuu laatee ilaalcha tokkoon mana isaa keessa akka deddeebinu inni nu haa taasisu. Kan deeggaruu qabdan dhugaa fi dhugaaficha. Malee nama deeggaruun akkuma jirtu ta'ee garuu daangaa qaba. Yoo waan dhugaa irratti hin deeggarra waan soba yoo ta'e garuu hin deeggaru. Haala saniin aadaa haa godhannu. Waaqayyoon abbaan jaalalaa hunda keenya wajjin haa ta'u. Nagaan turaa. Gaaffii yoo qabaattan garuu keessan na gaafachuu hin dandeessu jechuudha.